Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa ani nagaan qaba nagaan na bira jiru isin biras akka jiru abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Har'a meeshaalee biifedhaa ta'an barumsa of keessaa qabdu bareedduu wayii qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo tana laayik sheer gochuun dagatina. Hundi keessanuu akka amaanaatti hiriyoota keessan shamarran keessattuu biyya Arabaa jirtu biraan Please share godhu nagaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja dhugaa warroonni keessattuu na jajjabeessitan sheerii naa godhuudhaan yaada gaggaarii naa barreessuudhaan isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaan chaayinaalaa haannaa maal jedha kan jettaniif osoo kara sanitti hin darbini chaayinaalli haannaa mucaa kakuu jedha liinkii yeroo baay'ee yuutuubii koo jala nan teechise jechuudha yookaan viidiyoo koo jala piin godhee to'ii achi jala furachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaas gamanumaanii lafaa dhufaadha daa'imti waanuma namni jedheenidha kan jabeessu waanuma namni jedheedha daa'ima kan kuffisu jechuudha ganaa daa'ima qaxaleedha egaa jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha irrumatti ishiin maalinni bakka sammuma ishii akka bohaarsituudha isa san immoo chaayinaala kanarratti akka namni ishii jaalatu ejaa barteefidha isiniin jechuun jaaladha ani kara yaada kiyyaa ittan deema. Har'a meeshaalee biifedhaa ta'an qabadheen dhufe. Egaa meeshaalee kana ijoollee keenyatu keessan naa erga jechuudha. Anaa miti yookaan immoo bakka meeshaalee ani bitu miti kan jiru. Kanarratti qabxiileen dubbadhuutu qaba. Please keessanillee sheer godhaatii waliin gaasiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo chaayinaa laayyaan to'asallaatti faarawwataa tan garatan sabskraayibii godhuun maatii keenya taasiniin jechuun jaaladha. Egaa meeshaalee baay'eedha asirra kan jiru. Irraan butinaa ilaala hundaa yoo ilaaltan barumsa argattu. Egaa kana keessatti waa baay'ee naan jechuu dandeessan. Jecha kiyyarraa kaatanii yaada kiyyarraa kaatanii kun maaltu si ga'ee qabeenya keenyan binnaa naan jechuu dandeessu. Kun immooyyuu maali ati hojii miti wanta sitti kenname hojjechuu qabdaa miti yookaan immoo wanna nuu fidi jennes nuu fiduu qabdaa miti naan jechuullee hin dandeessan jechuudha. Ani ayyaantu asallaa egaa tanaan dura warroonni haga ammaa na hordofaa turtan wannan ofii kiyyaa hin jaalanne obboleettii kiyya irratti raawwadhu wannan narratti akka hin taane jedhee hawwu namarratti hin hawwu namarratti raawwadhu jechuudha. Kuni kennaa kooti gabaa baasee ofirraan gurguru ilmi namaa tokko waan itti jiraatu taa'ee taanaan waan kennaa isaatiin ala gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Nama biraa fakkaadhu doonaan jettanii fakkaachuu hin danda'u. Akka nama biraatitti aaktii argisiisuu doonaan jettan argisiisuu hin danda'u. Ani ayyaantuma fakkaadhee jiraadha. Ammaachis ayyaantuma fakkaadhee jiraadha. Jijjiiramuu nama hin dandeenye kanarraa jechuudha. Maaliif akkana naan jette jechuu dandeessan? Meeshaaleen kun meeshaalee baay'ee babbareedanii ija namaatti nama hawwatan. Egaa akka biiffee tokko gaafa bitannu meeshaalee kana qofa yookaan sinii 18 binneef. Sinii 20 binneef, burcuqqoo darzana 2 binneef, darzana 3 binneef biiffeen keenya guutu. Biiffee kontiroolii jechuun baay'ee wannummaan inni bareedu biiffee manatti galchitee osoo hin ta'in meeshaa yoggaa qabaatedha. Biiffee kan bareechu meeshaadha malee isa dhaabbata isaati miti. Yeroo baay'ee eessa laaltan isinumtuu iji keessan gaafa mastaawotii keessan laaltanii eessa laalee muka sana osoo hin ta'in keessa isaa kan jiru san laalla. Biiffeen meeshaa malee hin bareedu. Please na dhaggeeffadhaa yaada kana irrallee hin butinaa jedheen deddeebisee isinitti himaa. Maaliifan akkana isiniin jechuu danda'e meeshaalee kana ijoolleen natti erge. Meeshaalee kana Finfinneetti argamuu danda'a. Guutumaan guutuutti isinitti himaa hin argama. Sababbiin isaa akkuma jiruun amma yeroo kana meeshaalee daldalli shamarri keenyarraa ka'ee haga ijoollee xixiqqoo fi gurguddaa irraa kan ka'e Dubaay irraa karaa biyya keessaa galchuun daldalu jechuudha. Meeshaalee kanaa kan akka uffataa kana safara Finfinnee gizee deeman hin jira bootan jechuudha. Dubaay taraa jedhameetoo hin jira. Bakka sanii naaf dhiyoon jedheen dambanyaa nan qaba naffichisiisa. Dubaay ittuyyuu ijoolleen kun gaafa na argitanii dirama 170 meeqadha jechuudha. Namni suni maal lakkaawwata gaafa meeshaa kana gurguratu tiraanispoortii lakkaawwata qaraxa in lakkaawwata. Asitti immooyyuu kan gibira isaan lakkaawwata. Abbaan ani immooyyuu dhaqeetoo irraa bitu suni tiraanispoortii ofii baaseen dhassaabbata. Asitti immooyyuu risiitii kan ittiin muru hin jira. Kana mara walirratti sinii tokkicha isin bitachuuf qarshii guddaa isin gaafata. Okay, hin bitattan qarshii kana. Meeshaaleen biraa isin hafa. Nuti hojjedhee tan beeka. Dadhabee tan beeka. Qarshiin ji'aan nutti dhufti. Ji'aa san keessattuu wanni hin dubbanne jira. Nuti dubartoonni wanna nu barbaachisu. Ofii keenya wanna isaan nuuf fiduu hin dandeenye wanti baay'een hin jira kan qarshii keenya fidannu jechuudha.
hin hubattan jedhee tayyaadha afaan kootiin illee dubbachuu baadhu ni hubattu. Kana keessaa baasa. Namni qibaatii fi looshinii bitatuyyuu hin jira jechuudha. Kan baaziliinii finneef hin jira mana arabaa keessatti odoo qabanu baaziliinii kan hin finne biirootti ani argee jira. Micayyoon harka dhiqattee harka dhuftee natti argisiistettee biiroo fiddee dhufte dubaa'umatti jechuudha. Dubaa'uma ishii guddittii sana keessatti biiroo fiddee dhufte maal jennaan ani baaziliiniin dibadhaa baaziliinii naa biti jettee baaziliinii biti jettee harka na jala qabdee natti argisiiste harka. Nuyi baaziliinii dibanna harki keenya waan fakkaatu laalitti baaziliinii xiqqishuu jechuudha. Nama akkanaatitu jira mana tokko isinitti tolee waan barbaadan hunda meetiraala isinii guutuu danda'a. Tokko immoo kan qabu tanarraa baasee bitata. Kanaafuu meeshaa tokkichatti jookii tokkichatti sahaanii tokkichatti sahaanii darzana takkatti burcuqqoo darzana tokkotti qarshii guddaa gaafa baaftan biiffee keessan immoo meeshaan biraa taa'ee isin eeggata. Isinii wanni isin godhuu qabdan dhugaan isiniin jedha ani. Lakkii qabeenya keenya nuu bitii hoonaan jettan dhugaa gammachuudhaan deemee isinii bita. Garuu koomentii naa barreessaa. Hundi keessanuu yaada keessan ayyaantu dogongortee jirta. Qarshii keenyan bitanna maakuma 100 hin taane meeshaalee mana keessaa galchuuf maakuma 100 hin taane qarshii keenyatti baay'isawwan ni bareedu hin bareedu miti meeshaaleen kun biiffee baay'ee bareedu. Garuu qarshii guddaa gaafa baasnu nuti meeshaadhaa jecha. Yeroo keenyas achitti nyaachuu hin qabnu, laayifiin keenyas nyaatamuu hin qabnu. Dhugaan isiniin jedha meeshaa mana keessa guunnee yoo nuyi jireenyi keenya hir'uu ta'e bar meeshaan kun waa'ee nuun baasu. Nuti fakkeenyaaf abbaa manaa gizee qabaatte bar ijoolleen osoo bira jiraattes jaalata bar abbaan manaatillee yeroo wayii bakka itti dhaga'ama dhala barbaada gaafa ati biyya ormaa teessee dhala kee fixattee soorii akkana maaliif nuun jette naan hin jedhina. Waa'ee meeshatirraa kaasetan malee waa'ee dhimee lakkaa'uufii miti. Fixannee bakka kanumaan guuttadha jennee oduma dadhabnu lafeen keenya yeroo tokko eegii qofaanii miti kan da'uu isa dadhabnu jechuudha. Hojii mana namaa keessanillee miidhamarraanillee kan ka'e yeroo malee gadaamessi keenyallee cufamuu ni danda'a. Kanaafuu nuti furmaani nu qabnu maaliin hoggaa jettan biyya keenya keessatti waanuma namni keenyatti jiraatu guuta meeshaaleen babbareedu biiffee argaa jirtan biyya keessatti. Biyya alaatii galchaniiti miti yookaan meeshaalee biyya alaatii galuu miti. Kan biyya keessa jiru bitatee namni biiffeen isaa faa jedheetoo jiru biyya keessatti argattan amma ijoolleen adda addaa viidiyoo hojjechaa jirti. Mana ofii keessatti mana namaa deemanii meeshaalee namaati irratti hojjechaa jiru. Baay'ee babbareedu. Gatiin isaa jiddu galeessadha. Dhugaan isin jedha amma meeshaalee gaafa kan 53 bitee odoon hiike in ajaa'ibsiifattan anatuun hiikne malee jechuudha guyyaa wayii hiiketni isin argisiisa meeshaalee sun biiffee abbaa tokkoo san guutee jira jechuudha 53 dhugaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu ijoollee keenya akka gorsaa tokkootti kanan isiniin jedhu kana yoon balleessa yookaan hoon dogongora qabaadhee ijaaf qalbii keessarraa naa hambisaa yaada keessa saanduqa koomentii jalatti isinan eegaa naa barreessaa viidiyoon tiyya kana fakkaatti baay'ee.